Assalaamu alaykum akkamiin nagaa obboleen keenya baga jiraattanii. Egaa har'a warroonni bilbila Hawaawii qabdan bilbiloonni Hawaawii hedduun isaanii pilaayistoorii hin qabdu jechuudha. Akkasuma Hawaawii qofaa miti bilbiloonni hedduun pilaayistoorii kan qabne ni jirti jechuudha. Kan akka bilbila kaanii waliin buufatanii miti. Pilaayistoorii keessaa gad buufataa innis hin dalagu jechuudha. Aappilikeeshinii biraa qabdi aappi galarii kan jedhu jira. Inni kun hedduu yuutuubiin hojjetu yuutuubii yoo keessaa gabbuuse yoo achi keessaa gabbuusan wantoonni ati aappii galarii kan jedhu isaan keessaa gadi buufte isa kana jechuudha. Aappiin kun Hawaawiin ofii mataa isiitti pilaayistoorii qabdi. Pilaayistooriin kun aappii galarii jedhama. Aappii galariin ishii kun baay'ee tokko gaarii jechuudha. Inni hojjetu yoo yuutuubii achi keessaa gabbuufte yuutuubiin inni hojjetu akkasuma wantoota hedduu akka pilaayistooriitti pilaayistoorii walumaa galatti hin qabdu jechuudha. Kanaafuu akkamitti pilaayistoorii itti arganna eessa keessaa waa gabbuufannaa namoonni jettanii nu gaafatan hedduudha. Tole mee amma dura paartii tokkoffaa isinii hojjedhee jira. Amma paartii lammaffaasaa haala gaariin isinii hima na hordoftu jechuudha. Okay. Kiroominii keessan seentu yookiin googilii keessan bilbila keessa bilbilli kamuu googilii ni qaba. Googilii keessan irra seentu. Okay, waggaa googilii keessan irra seentu bakka itti barreessan kanatti G space jettanii barreessitu jechuudha. Okay, G space isa jedhu kana isa kana jechuudha. G space fakkeenyaaf waan duraan gabbuufadhee jira waan ta'eef kan gubbaa kana jechuudha kiyya. Okay, mee kanuma isin kana gabbuufatan jechuudha. Gubbaa irratti ni baha isin waan hin qabneef asumatti update isin jedha. Okay, anama G space kan jedhu kana tuqa. Tole waggaa tuqne. Okay, asitti amma 22 nuuf fide jechuudha. 2022 haarawaa jechuudha kuni. Okay, isa kana tuqa. Okay, yommuu haala kanaan isa tuqee irra gadoofna bakka daawwalloo jettu kana tuqna. Ani gadi buufadhee jira waan ta'eef isinumatti agarsiisuuf malee gadi buufachuuf miti. Okay, ammas bakka daawwalloo jettu kana tuqa. Okay, booda as tuqan jechuudha. As tuqnaan daayirektii meemoorii keessan irratti gadi qafoo keessan irratti gadi bu'a jechuudha. Okay, anama gadi buufadhee duraan qaba waan ta'eef gadi tuqu isin haaluma kanaan haga bakka kanaa waggaa deemtan daawwalloo gootanii san booda fakkeenyaaf anama yoo tuqe isin agarsiise. Fakkeenyaaf daawwalloo ta'aa jira. Okay, as tuqa jechuudha. Gara jalaa kanatti kan dhufee jira. Gara jalaa kana tuquu akka hin dagannee gara gadii san tuqtanii daawwalloo gootu jechuudha. Anama daawwalloo godhadhee jira waan ta'eef dhiisee gara aappicha gadi naa bu'eetti deema jechuudha. Waggaa gadi naa bu'ee aappilikeeshiniin haala kanaan dhufa jechuudha. Isa kana tuqna jechuudha. G space kan jedhu kana tuqna. Okay, haala kanaan waggaa nuuf fide gadi tuqnee seenna. Fakkeenyaaf yuutuubii gabbuufachuu barbaanne gadi tuqnee seenna. Okay, yuutuubii yoo barbaanne haala kanaan nuuf fide gadi tuqne jechuudha. Okay, haganni lakkaa'u ni eegna. Bilbiloonni Hawaawii hedduun pilaayistoorii hin qaban jechuudha. Pilaayistooriin isaanii baay'ee da'iifaa hin hojjetu jechuudha pilaayistooriin isaanii. Okay, yuutuubiin lakkaa'utti jira. Kanaafuu namoonni bitatan namoonni Hawaawii bitatan Hawaawii lakkoofsa 4 5 xixiqqaa kana bitatina jechuudha. Lakkoofsi bitatan lakkoofsa 7 8 kana hojjechuu haga 9 sanii ol bitadhaa malee yoo dandeettan gatiin isaa lakkoofsa 6 fi 7 kun wal bira jira. 6 bitatina 7 akkas gara 7 xiqqoo 7 ol 8 kun baay'ee gaariidha. Kanaafuu 6 gadi bitatina. 6 iyyuu baay'ee gadi bu'aadha. Yoo 6 bitachuu barbaadan 7 bitadhaa jechuudha. Gatiin isaa homaa 6 fi 7 addaan hin siqu jechuudha waluma bira. Kanaafuu bilbiloota Hawaawii kunneen keessattuu gatiin Hawaawii lakkoofsa 5 6 7 kun baay'ee tokko da'iifa waan ta'eef xiqqoo torbuma wayyaayyuu Hawaawii fi yaani bilbiloonni kunneen Hawaawii qofaa miti akkasuma naanfileksii bilbiloonni hedduun haarofni amma bahan pilaayistoorii hin qaban jechuudha. Aappii galarii jedhamanii waa of keessaa qabu jechuudha. Isaan sun baay'ee waa nama gadi buusu baay'ee nama rakkisu jechuudha. Kanaafuu 7 ol bitadhaa isin jaa lakkoofsa qaba jechuudha. Lakkoofsa qaba lakkoofsa 7 ol bitadhaa. Okay, yuutuubii haala kanaan gabbuufannaa ammas duubumatti deebinee sarara xiyya duubatti tuqxu kana duubatti deebinee xiyya kana tuqnee duubatti deebisna. Ammas aappilikeeshinii biraa akka gabbuufachuu barbaannu fakkeenyaaf iimoo gabbuufachuu barbaannaa jennu iimoo. Okay, haala kanaan gadi tuqna. Okay, iimoon taanuma jechuudha. Homa pilaayistooriin kama duraan hin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu iimoo gadi buufanna. Install goonee isin gadi buufanna jechuudha. Waan barbaanne hunda haala kanaan gadi buufanna jechuudha.
Okay, waggaa haala kanaan gadi buufanne pilaayistoriin karaa gabaabaatti waggaa gatuun akkanatti shoorti kaat fakkeenyaaf mee anamma yuutuubii gara wannoo deebisuu barbaadaa jennu gadi bu'ee hin dhumanne akkanatti gadi qabna jechuudha. Waggaa akkanatti gadi qabne yoo amma gadi buutee jiraatte amma gadi buutee hin jiraanne saniif lama ta'ee sadi ta'ee dhufe jechuudha. Sadaffaa tokkoffaa irratti dhufutu jira shoorti kaat jedhama isa tuqnee gadi bu'a jechuudha. Yaani as keessaa gara ala kaanitti baha jechuudha. Akka amma pilaastoriin garanatti bahe kana garanatti baha jechuudha. Kanaafuu waggaa haala kanatti bahee gadi tuqnee gara pilaastoriin nu deebisu jechuudha. Takkitti kun daayirektimaan gara pilaastoriin nu galcha. Waan barbaanne keessaa gad buufachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamaa yoo isinii galuu baate inshaallah isinii sirreessaa haala itti gadi buufatan kana caalaa daran isinii ibsa. Sadarkaa sadaffaa irratti isinii ibsa. Bifa kana malee kan ammallee bilbiloonni hedduun ammallee jiimeelii yookiin ammoo G-Space kanaan hin dalaydu. Tole ammallee sadarkaa itti aanutti kan G-Space yookiin ammoo pilaayistoorii kaan hin dalagu qabadhee isinii dhiyaadha. Warroonni bilbila hedduun isaanii wal dhaba waan ta'eef bilbiloonni hedduun wal dhaba waan ta'eef kanaafuu kan kaan irratti hojjetu qabadhee isinii dhiyaadha. Achi as turtii gaarii.